sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata gurraandhala bultii 16 bara 2021tiif waan qindeeffanne qabannee dhiyaannee jirra itti dhiyaadhaa. Kami ahmara dachee Oromiyaa wallee keessatti yaachisuudhaan humna addaa agarsiisan uummata Oromoo dararaa jiru, balleessaa jiru, qabeenya Oromoo dhiibaa jiru. Gaafa duraallee yeroo miliqsan yeroo abbootii irraa waada deemne seenaa irratti waa tokko argine nama fuula waliin deemne walirratti ijaaree maqaa Oromoo kanaan taasisaa ture har'a garuu ollaa fi ollaa walirra ijaaree teeffame amma gara Wallama Wallaggaa Onaawwaa Galaan kana keessa jiru. Oromoo waliin wajjin Wallaggaadhaan dhuftanii biyya keenya Oromicha bara adda bilisummaa Oromootti humnaan sin barsiise malee sin Amaaraa min jedhanii. Sagaleeleen ammaan kana wal duraa duuba isaan dhageessifne kunniin buguuginsa sanyii qindaawaa harcaatota sirna nafxanyaa kanneen Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatanii fi kanneen dhiyeenya kana mootummaan kunuunfataan Impaayera Itoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfamu milishoota naannoo Amaaraa daangaa Oromiyaa cabsisiisee Oromiyaa galcheen godina Wallagga Ba'aa Hona Giddaa ayyaanaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti odeessa guutuu Oromticha Hona Giddaa ayyaanaarraa bilbilaan arganne keessaa bicuu seensaa fudhannee isaan dhageessifnee fi haala Oromoonni konyaa qellam Wallaggaa Hona Awwaa Galaaniif naannoo sanii keessa jiran dabalataanis haalaantuu yeroo ammaatti kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti mudataa jiru ilaalchisuun bakka sadanittuu bilbilee odeessa guutuu arganne keessaa bicuu seensaa fudhannee isaan dhageessifneedha. Guutuun odeessa bilbilaan Oromoota sadeen irraa argannee sagantaa kana keessatti ammatamee jira. Turtiin keessan dhagamaa'ii kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf ammas irra deebiin isan hawwataa. Jalqaba irratti duguuggaa sanyii fi saamicha qabeenyaa godina Wallagga Ba'aa Hona Giddaa ayyaanaa keessatti guyyoottan sadan kana walitti fufiinsaan humnoota nafxanyaa kan naannoo Amaaraa irraa dhufanii fi kanneen Oromiyaa keessatti dhalatanii guddataniin raawwataa jiru irratti kan Oromticha Hona Giddaa ayyaanaa irraa bilbilaan odeeffanne isaan dhageessisuun saganticha saaqanna itti dhiyaadhaa. Godina Wallagga Ba'aadhaa Hona Giddaa ayyaanaa keessatti duguuginsa sanyiidhaa harcaatota sirna nafxanyaa kanneen Oromiyaa keessa dhalatanii guddatanii fi kanneen mootichi kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa yeroo ammaa Koloneel Abiyyi jedhamu naannoodhuma Amaaraa irraati humna hidhate ayyama kennee fi akka isaan Oromiyaa seenan taasiseenii hawaasni Oromoo obbaafamaa jira qabeenyi isaanis barbadeeffamaa jira jedhama. Kun guyyaa sadii walitti fufiinsaan deemaa jira. Konyaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessattis ammoo Suula Fincaa keessatti kan argamu oomishni shonkoraadhaa yoo xiqqaate hektaara 500 olirra kan jiru gubachuun guyyaanuma sadan kana keessaa mee maaltu mudataa jira Hona Giddaa ayyaanaa keessatti isa kana bal'ina isaa uummata Oromoof ibsaa. Akkuma beekamu godina Wallagga Ba'aa nagdeetu magaalaa Leessoon Balkaan kan godina irratti guyyaa gaafa kadhachaa sadii irra kaasee uummanni Amaaraa fi uummanni Bilchaanii Bineesuudhaan uummanni gurraachaa waliin ta'uudhaanii uummata Oromoo irratti roorrisuu eegalanii sanumaan kaasee maqaa walitti aangarkaan dandii kana kan jedhamu marsuudhaan nu kaasa bananii sana baasuudhaan uummanni kalatti ittiin boodhabee baay'ee naqamaa ture uummata hedduu ture mana baay'ee gubatee qabeenya hedduu barbadaa'ee qabeenya hedduu saamanii dhukaasni amma ammatti illee dhaabbanne qabeenyaan Oromoo buufanni fayyaallee dhaabbileen qonnaallee jechuutu gubachaa akka jiru fakkeenyaaf kanneen akka Irshaa Shaambala Beeran jedhamu illee gubachaa jira Shaambal inni sanumaanuu Irshaa Waayyaa Fayyaasaa jedhamu gubachuu isaa dagagaa basamaanii ni mirkaneessina jechuudha. Lubbuun Oromoota darbee danuu akka ta'e kan rasaasaan fixan malee albeedhaan eeboodhaan kan isaan obbaasan illee baay'ee akka ta'e ogeeyyumti fayyaallee akka isaan hin qaqqabiniiftu himamaa. Irra guddaan warri karaa ba'an argatanii lubbuun afan aga magaalaa Naqamteetti illee baqataa akka jirantu himama. Mee kanallee bal'ina isaa uummata Oromoof ibsi. Uummanni magaalaa Leessoon kan jedhamu magaalaa Naqamtee yookaan magaalaa Ukkee kan guutuu Nyaamitti baqachaa akka jiru guyyaa kaleessa kaasee uumamaatti illee yookaan laga biyya kan jedhamu kan daangaa aanaa guddaa yaanaas daangaa aanaa halluu irratti kan dabalaan gahu yookaan aamaan akka banamaa jiru ammallee akka hin dhaabbanne ni mirkaneessa jechuudha.
Egaa gochaaleen ammeenyaa akkasii kun keessumaa kan warra Benishaangul yoo dhiifne illee humnoota Amaaraa kanaan godina Matakkal keessatti gochaa walfakkaataa deemaa jira. Walloo keessatti akkasii, Ba'aa Shaggar, Ona Fantaallee keessatti guyyuma kaleessaallee gochaa walfakkaataadha kan raawwate. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti bifa hamaadhaaniti deemaa jira. Gara Eebantuutti, Haroo Limmuutti, Giddaa Ayyaanaatti ammoo dhiyeenya kan akka malee ammaate malee du'u jira. Qaamni kana raawwatu kun hidhattoonni Amaaraa kun warruma Oromiyaa keessa dhalatanii guddataniidha moo akkuma jedhamu kanneen naannoo Amaaraa irraa hidhatanii seenaniin tunfamaniiti kan isaan Oromoo baasaa jiran? Gari qabatamaadhaan kan agarreessi saba Amaaraa kan ta'e humna Amaaraa yookaan humna Amaaraa kan jedhamu yookaan dibashaa ta'e hidhatee uummata Oromoo yookaan saaxilamee akka jedhamu qabatamaan ni ifaatu. Egaa yeroo warri kun bifa kanaan hidhatanii Oromiyaa keessatti Oromoo baasaa jiran ammoo gama kaaniin akka jaarmiyaattis haa ta'uu hayyoota warri jedhaman xiinxaltoonni siyaasaadhaa waa'ee qabsoo karaa nagaa akkasumas waa'ee impaayera Itoophiyaa dimookiraatessuu haasa'u. Oromoon ammoo impaayera kana fedhii isaan hin ijaarranne dhiigaaf lafee ilmaan Oromoo cabsanii irratti ijaaranii agarraatti illee Oromoo cabsaa jiru, qabeenya isaa saamaa jiru. Kana keessatti qabsoo karaa nagaan deemsisuun ni danda'ama. Oromoof impaayera Itoophiyaa maali? Oromoon impaayera Itoophiyaa keessa Habashoota bifa kanaan lafa isaa irratti, dachee isaa irratti Oromoo gubanii ajjeesanii obbaasaa jiran kana waliin jiraatu ni danda'a. Ati maal dhaamta? Miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaaf hawaasa Oromoo bal'aattis maal dhimta? Waan qabatamaa argaa jirtu kanarraa. Amma akka qeerroo bilisummaa Oromootti Angka nama termok ang cakko, nama itu kaba, ini dekat sini nama tahu kaba, ini mana aja, mari itu kami ahmara, kecil orangnya beli lagi seperti orangnya kaba kita seperti ya sudah ni harga saya sudah, motormu beraju, berdesa juru, karena orangmu beraju, ilmu keraju, ilmu beraju, haji sali ni juru, sangat itu itu mah bisa karena negara dan kasus juga itu wan ini kan umumnya orang bukan orang bersama orang itu ini kaba itu jerai itu ini jerai itu ini kaba itu Waggaa lamaan kana yeroo miliishonni naannoo Beneeshaangulii fi sabnumti Beneeshaangul kan mootota koleeffattoota Habashaa darbaniin hidhachiifame Koloneel Abiyyiin illee dabala hidhachiifame Oromoota godina Wallagga lixaa fi godina Wallagga ba'aa kanneen akka Haroo Limmuu fa'aa Eebantuu aga Giddaa Ayyaanaattuu karaa lixaas immoo nama Nasibuu Najjoo fi kanneen kana fakkaatan keessa seenuun Oromoo obbaasaa turan yeroo sanatti raayyaan ittisa biyyaa jedhanii fi poolisoonni poolisii humna addaa Oromiyaa jedhan dirmannaan goone poolisiin humna addaa Oromiyaa jedhamtu kun dirmatteeyyuu baqattee deebitee waraanni bilisummaa Oromoo boonu isaanumayyuu akka baraare qaama Oromoo obbaasaa tures ammoo ooboon rukuteerraati akka gadi dachaasetu himamaa. Mee ga'een poolisoota humna addaa Oromiyaa jedhaniif raayyaa ittisa biyyaadhaa naannoo sana jiranii maali? Waraanni bilisummaa Oromoo boone naannoo sana gaa humna guddaadhaan socho'aa akka ture uummata Oromoofis golgaa ta'aa akka ture numa quba qabna. Ammoo eenyutu Oromoof qaqqabuu danda'aa jettati? Waraana bilisummaa Oromoofis immoo dhaamsa yoo qabaatte itti nu dabalta. Eeyyame ani akka qeerroo bilisummaa Oromoo tokkotti kan uummata Oromoof qaqqabuu malu waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBO itti amannaa amallee namoota humni addaa Oromiyaallee jechi Oromiyaa keessa socho'aa jira. Waraana bilisummaa Oromoo jecha Oromiyaa keessa socho'aa jira. Ammattillee humni addaa Oromoo tokko uummata Oromoo bu'aa bisillee ishee qabu uummata Oromoo sanuu cicciishaa jira walitti qabee cicciisaa jira malee bu'aa bisillee tokkollee ishee qabu inni raayyaa ittisa biyyaa karaa nagaa afuramu kaastika sadii kaan waldhabdee kan afamneeti kanuu alaabaa mootummaa Itoophiyaa dhaabuudhaan gara deeggaraa jiraachuudhaa mirkaneessa kanaafuu ani akka qeerroo bilisummaa Oromoo tokkotti abdii irraa qabnu waraana bilisummaa Oromooti yookaan uummanni gurraachi kallattii kan uummata Oromoo bahee siqaa turetti illee kan uummata Oromoo cinaa dhaabbatee doorroo uummata Oromoo buusu waraana bilisummaa Oromooti ammallee akka qeerroo bilisummaa Oromootti waraana bilisummaa Oromootti hin dhaabbanna hin deeggarra miidhaa sochiinaa jechuudha. Dhaamsa namatti qeerroo bilisummaa Oromoo qarree bilisummaa Oromoo dhaamuu barbaadu qeerroo bilisummaa Oromoo jechuun cinaa dhaabbatee hidhachuudhaan doorroo uummata Oromootti roorrifamaa jiru kanaa biraa qo'achuu akka qabu ni mirkaneessaa jechuudha. Kanatti dabalatee daangaa Oromiyaa kan eegu qabu qeerroo bilisummaa Oromoo ta'uusaa abbaa feeta akka fayyadameetti roorrisuu
akka ayyandeen qeerran bilisummaa Oromoo itti agarsiisu akka inni ta'u miira kana isaa itti agarsiisaa ture ammallee borillee ittuma agarsiisaa jechuudha. Kanaaf inni asii boris ta'ee garaa bilisummaa Oromoo miseensa garaa bilisummaa Oromoo bukkee ni dhaabbanna ni deeggarra hanga lubbuu keenyaatti jechuudha. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu kan amma dhageessan kun duguuginsa sanyii qindaawaaf saamicha qabeenyaadha. Godina Wallagga Ba'aa Hona Giddaa ayyaanaa keessatti guyyoottan sadan kana walitti fufiinsaan harcaatota sirna nafxanyaa kanneen Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatanii fi milishoota naannoo Amaaraarraa hidhannoodhaan daangaa Oromiyaa cabsanii seenaniin geggeeffamaa jiru irratti kan odeeffanne san dhageessifneedha. Akkuma sagantaalee keenya keessatti yeroo garaagaraatti isin dhageessisaa turre humnoonni nafxanyaadhaa kan Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatan godina Horroo Guduruu Wallaggaa, Ba'aa Wallaggaa akkasumas kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo dabalataan Ba'aa Shaggar Hona Fantaallee keessatti irra deddeebiin tarkaanfii ammeenyaa hawaasa Oromoo irratti fudhataa jiru. Torbee darbe keessas godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti oomishni shonkoraadhaa Sulula Fincaa keessatti argamu kan yoo xiqqaate hektaara 500 ol irratti argamu humnoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa takkaa'uu raayyaa ittisa biyyaa jedhamanii fi humnoota nafxanyaa kanaan gubatee barbadaa'ee jira. Ammas gochaa wal fakkaataatu raawwataa jira. Kanatti immoo aansuudhaan haala Oromoonni lixa Oromiyaa Konyaa Qellem Wallaggaa Hona Awwaa Galaaniif naannoo sanii keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee odeessa guutuu maanguddoo Oromoo tokkorraa bilbilaan arganne isaniif dhiyeessinannis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadha. Egaa akkuma waliin quba qabnu torbee darbe kana keessa Koloneel Abiyyi gara lixa Oromiyaa Konyaa Qellem Wallaggaa magaala Dambidolloo seenee ba'uutu himama. Yeroo inni seenes nama agoo yookaan xiqqootu achitti argameedha akka jedhamu xiyyaara hedduun akka dhufe ammoo viidiyoon mul'atu haadha manaan isaadha kaa'onneen dhaatu ka iji mirmiru naasuudhaan ka teessee roqomtutu mul'ata. Sanirraa maal quba qabdu maaliif dhufe kanaan dura yoon achi dhaqe na ajjeesuu jedhee ture amma maal barbaacha dhufe kanarraa mee waan xiqqoo nuyi miti ijoo marii keenyaatti immoo seennaa abbo. Amma kunidhaa inni dhufe jaama malee laata namni ijaan argee dhuguma nama kana arga jiree ragaa ta'uu waan jirgatti hin fakkaatu. Haasawni kun haasawaa namaa iddoo sana dhufee hojiidhaaf immoo dhimma sana gahee hin fakkaatu. Haasawni haasawuma waraabbii yeroo biraatiif fakkaatu danda'a. Haa ta'u malee wanti amma goggogamu jiru kun dhufaatii dhufa isaa fa'aa kanaan wal qabateeti kan waa baay'ee jiran malee namichi kun sa'aatii silaa itti mootummaan tokko dhufee bulchaa jiru kana keessatti waan uummata barbaachisu waan namaaf ta'u tokko godhuu dhiisee sa'aatii yeroo isaa dhumee daqiiqatti daqiiqaan ammoo gara sekondii daqiiqan kana jechuun kun waan nama galfachiisu. Jala bultii dhufaatii isaa sanarraa qabee agammaatti waan Oromoota godina Qellem Wallaggaa mudataa jiru keessumaa kan Hona Awwaa Galaanii fi naannoo saniidha. Akka waliigalaatti waan Oromoon keessa jiru hidhaa ajjeechaa saamicha barbadaa'insa qabeenyaa fi Oromoon illee akkuma kanaan dura ammallee gara Gaambeellaatti baqataa jiras jedhama. Waan waliigalaa kana mee uummata Oromoo ibsi. Egaa kun dhugaadha. Kun amma akkuma gaafa miidhagee sana waan jijjiireen qabu waan itti dabaleeyyuu qaba. Gaafa duraallee yeroo miliqsan yeroo abbootii irraa waa dhageenye seenaa irratti waa tokko tokko argine nama fuudha waliin deemne walirratti ijaaree maqaa Oromoo kanaan cabsaa ture. Har'a garuu ollaa fi ollaa walirra ijaareeti kan amma gara Qellem Wallaggaa Hona Awwaa Galaan kana keessa jiru waan namatti hin tolle waan nama jibbisiisuudha. Waan tokko tokko milishaa jee ganda keessa namoota kashlabbee fa'aa kana walitti qabatee kashlabbootaan immoo deemee namoota hojii dhuunfaa hojjetatu qonnaan bultoota irratti waan godhu waggaa dhabu hiriira ba'aa mootummaa Abiyyi deeggarrafaa jiraajee uummanni immoo yeroo kanatti qabeenya isaa mana isaa guddisiisaa hinnattafaa jira. Kana kanaatu jira waan fakkisaadha gaammoo kun waan nama dhaameegan mililikii dabreedha mililikilleen takkaa deeggaraa jiree waan godhan qabu uummanni milileen jedhame uummata Oromoo akkas godhaa ture. Har'a garuu bifa jijjiiree mootummaa kana deeggaraa jaa yooti uftees hin deeggaru jechuun ilaa hin danda'amu. Uummanni yoo kana ta'e baateeyyuu dhumaa jira.
Halumaa wal qabatee addeessaalleen ofuma jiru tajaajilaa fi saamicha baay'ee ammaa kan cimaa jiru. Wallan Wallaggaa ona hawaa galaan fuulama canqoo lafa jaamsata ara gara yaa tajaajila kooftee jirti erga magaalaa irraa cittee gabaatti akka hin danda'ane waan biraa dhabee gabaa kana keessa kaardii eenyummaa fitisaa yoo canqoo kana taatanii hayyuu reebamtaa ni saamamtaa ni damta kana booda bakka ana istimaanii adamsamuu jira. Kana kanatu uummata bakka baay'ee rakkisaa jira. Uummata birkii uummata akka gandoo afoosaa kana keessaa wali qabee bifa kanaan kan inni uummata bagdalu jiru. Egaa kan amma Konyaa Qallee Wallaggaa ona hawaa galaanii gandamma Tuulama jettaniif Caanqoo kanneen biroo keessatti illee akkuma amma dubbattan baatilee ja'an darban kana keessatti hawwaniif shamarran Oromoo toora 36 ta'anii gudeedamaniiru. Haatiif ijoolleen wal biratti daa'imman ajjeefamaniiru. Ammallee torbee darbe kana keessa godina Qallee Wallaggaa ona Yamaalogii walal keessatti maanguddoo Oromoo tokko ilma irraa ajjeesanii ijoolleen isaan kaan gara waraana bilisummaa Oromoo bobbaqattee abbaa immoo manaa fuudhanii kolaasanii ammallee ilkee 4 irraatti gadi naqaniitu baasanii. Haalli kun attamitti deemaa jira? Darara kanaan Oromoon dhuguma ammallee buqqa'ee baqataa jira gara Gaambeellaatti. Waan haarayaa miti du'aa Siyajeesaan silaa inni waan jirudha. Garuu waan nafne du'a akka malee rootti duufaa nama gaddisiisa. Fakkeenyaaf danduma uummata Tuulama Canqoo jireenya kanatti nama Zaasira Ahmad jedhamu mana isaa gubanii ibiddaan yeroo guban haati manaa immoo akka carraa ta'ee jirti. Abbaan malichaa lafa hojii jira. Re'ee abbaan mana keetii ishee jira hin jiru jennaan hiriirra bahee kottu deeggarii abiyyiin deeggarii paartii kana paartii badhaadhinaa kana deeggarii jettee dubartii wallaaltu qonnaan bulaa waan nama waan beekne kaasanii manaa baasanii deebisanii manatti ibidda qabsiisanii mana keessatti nama sana ibidda soolaaraatu manarra jira yoo jarris soolaaraas fayyadamti. Soolaaraa inni ibsaaf itti fayyadamu kana beekni ibidda keessaa fuudhisanii hin darbanii miillisii lamaan yeroo ittiin amma irraa cituufis mana yaalaa kana ittiin qabdu fayyaafis kana bu'aaf jiru jirti. Namni kun lubbuudhaan nama jirti. Haa ta'u malee kana faatu jira waan akkanaa kanaa jira. Kan immoo rasaasaan nama ajjeesan kan uleen nama reeban fooyyeeyyuu qabaa beeku gaafii jiru gaafee ibidda si darban xiqqoo nama dhagaama. Egaa amma keessumaa godinni Wallagga Lixaa ona hawaa galaanii fonoota naannoo sanii keessa baroota dheeraaf ka qubatee jiraataa jiru. Achitti illee wal horee jiru Oromoota ba'a Oromiyaa keessatti ongee mudateen gama sana dhaqaniidha. Oromoota ongee mudateen kutaa biyya isaanii tokkorraa gara kutaa kan biraa Oromiyaadhuma dhaqanii jiraatan kana Oromoota obboleeyyan isaanii waliin illee waliin buusuu yaalaa akka turan ammoo Oromoonni ba'a Oromiyaa dhaqanis kan lixa Oromiyaa keessa jiranis dammaqiinsa waan qabanii fi shira isaanii sana dammaqanii waliin bu'uu akka didanfaatu himamaa ture. Isa kanarraa bu'aa attamiitu argame ka jedhu muuxannoo kanalleen Oromooti yoo qooddan dansaa. Ammoo yeroo Oromoon akkasitti obba'aa jirutti waan qabsoo karaa nagaatu himamaa. Ammallee harka walitti maradhaa hiriira ba'aatu jira. Miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo garuu kana booda harka walitti maratanii deemuudhaan mootummaa kana kuffisuun hin danda'amu. Kanu baasu of qopheessuu qabnaa. Mootummaa abbaa irree afaan inni beekuun deebisaa ga'aa deebisuu qabnaa. Waajjira dhaaba jaallannuu bansiisuu fi waajjira mootummaa Koloneel Abiyyi gubuu dhaqamnaa jedhu. Isa kana irratti illee isin akka maanguddootti maal gorsitu ijoollee keessan? Egaa inni ilaawee waan hin hafneedha kun haa ta'u malee leengaddaa ogaa biyya takka irraa biyya takka godaananidha. Namni nama jiraachuu maafi Somaalee fi Tigree walii galtee egaa Oromoo irratti leengadda waan guddaa hojjette gara isiitiin rabbiin immoo haa ta'u malee gara isii hin hafne galata sana numa galchu. Haa ta'u galanni akkuma kanaarraa diinaaf diina qofa osoo hin ta'in Oromoo yeroo itti walii afaan deebistee wanta akka milishaa maqaa buna gara turuutiin dhufee namni baay'een Oromiyaa kana keessatti faca'ee horee badde beeku biyyi kun Oromoon tuni lakkoofsumaanii yoo lakka waanuma danda'anidha malee ani miliyoona 50 jaaltanii maaliifamuu didaa jira. Gorguu fi ammaas nama rabbisa gaalaan niin gorgee inni tokko dhuguma dhiiga Oromooti gorguu achitti ni dhagahaa. Isuma beekana jirudha bakka Oromoon yoon amma tokko nam fakkiisaayyuu jiraadhu
haa ta'u malee inni hafalleen Oromoo harki caalu garuu kan ittiin ingilisamee addanuu ba'e Oromoon kuni osoo waan meeqaan sam arguu osoo haati mucaa isii biratti gudeedamtu intala abbaa biratti osoo gudeedanii milishaadhaa irnuma jiru kanaan ammallee awwaalaa baasee wajjin jiraadha jee garaaf jee yeroo deemu nama jechuudha wanti kun malee namatti ulfaata Oromoo mitillee namaan hin danda'amu haa ta'u hojiitu nama jechuudha hojii akkanaa kanatu hojjetama. Hayyee bareeda abbo mee dhimma qabsoo karaa nagaa san waan amma harka nagaa harka duwwaa harka maradhaa hiriira ba'a jedhanii waamicha taasisan ka qeerroon immoo harka duwwaa gadi baanee dubbannee akkasuma dhumnee aarsaan baafnu hidhannee diina Oromoo nyaachaa jiru haadha abbaa keenya ajjeesaa jiru rukutuu dhaqabna warraaqsas yoo taate humna dabalannee humnaan waajjira Oromoo nyaapi cufaa jiru banuuf ka nyaaphaa gubuu dhaqabna akka jettu kan attamitti ilaalta maalillee gorsita qeerroo Oromoo. Kuni ganamaayyuu rabbii waa inni warjeeta keessatee sabaa fudhatee harka duwwaan qabsaa'u jee qawwee fudhatee bosona liqee ilaallee waan gorsan hin qabu akkuma quraanaaf wangeelaati sammuun jiraatti haa ta'u malee kuni waan guddaa namatti tolu waan nama boonsu waan rabbiilleen jaalatu waan sammilleen irraa gammaduudha kuni waan sijjii waaqayyo irratti nama ajajuuti. Wangeelaa fi quraanni amantii garaagaraa irratti nama ajajanidha. Inni amma qabsoo Oromoo ittiin gaggeeffamaa jiru. Kun immoo haa ta'u waan guddaadha. Uummanni Oromoo eenyuyyuu simbira jira. Jajjabaadhaa sabaaf godinammoonni Itoophiyaallee kanani dargee yaada maal kana watti garee irratti yeroo miidiyaa garaagaraa laallee dhaggeeffanne ilmoo fi abbaadhaan gudee yeroo isaan qabaa hojii dallansuudha. Rabbiyyuu ni dallana kanatti dubbii guddaa iddoo isaa qabaa hojii sabaaf godinamniin Iya jiraniyyuu osoo danda'ame walumaa wajjin ka'ee kan buqqaasudha cirracha irraa. Bareeda gaabbo har'aan marii keenya gara maayisuutti geessinaa galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti waan jettu waan gabaabaa nuun jedhe maaliif har'as namoonni impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessinu jedhan hagoon hin dhibanii dhumarratti ammoo waan gabaabaa waan naaf jettu dhaammadhu harmarratti obbaafna. Ani wanti dhaammadhu guddaan hin jiru yaa Oromoo inni ati Harargee irratti ilaaltu inni Wallagatti kan Baalee kan Jimmaa namuma namarratti galuuf ta'a wanti kun immoo nama dhuunfaa tokko lama miti maqaama Oromootiin qabeenya kootiif balleessuu deemanii ofirraa eegi ammayyoollee xiqqo fooyyee qabaa warri mul'ataas kee naman dhagaa carcartirreenis kanuma wanta tokko waan namatti tolinnaan argaa akkuma kanaan itti cimaa haa ta'u malee fidee waaqayyoo hojii dhabdummaan birrii maaree naannawaa moo falbii naannawaa moo farda naannawaa jedhu sana gaafitee akka jirindii gammatti waan qabattan ta'e jariidhaa hanuman dhaawaan. Kan amma dhageessan kun haalamtuu yeroo ammaatti konyaa qilleen Wallaggaa hona Awwaa Galaan keessatti loltootaaf poolisoota akkasumas milishoota mootummaa kunuunfataa impaayera Itiyoophiyaan mudataa jiru qoratuuf gamasitti bilbilee odeessa guutuu maanguddoo Oromoo tokkorraa argannee saniif dhiyeessineedha. Akkuma afaan maanguddoo kanaarraa dhageessan gochaaleen ammeenyaa gannoottan sadan darban kana keessa Oromoota hona Awwaa Galaaniif naannoo sanii mudataa ture ammas itti fufee kan jiru ta'uu kan hundatti ammoo furmaata godhuudhaaf miseensonni qeerroof qarree bilisummaa Oromoo harka walitti maranii deemuu callaa osoo hin taane akkuma amma murteeffatanii jiranitti ijaaramuu hidhachuu walis hidhachiisuudhaan waraana bilisummaa Oromoo wooba waliin ta'anii afaan nyaapni beeku afaan qawweetiin nyaapa Oromoof Oromiyaa jaarraa oliif nyaate kana aleeluun biyya Oromiyaa walaboomsuuf bilisummaa gonfatu akkasumas mootummaa birmaduu dhaabbatuun furmaata maa'iidha akka ta'edha kan maanguddoon Oromoo kun dhaammatan. Maayii irratti ammoo haalamtuu yeroo ammaatti kaaba Oromiyaa konyaa Walloo keessatti mul'ataa jiru qoratuuf gamasitti bilbilee waan Oromticha Walloo tokkorraa odeeffanne saniif dhiyeessina itti dhiyaadha. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti har'allee rakkootu jira jedhama. Akkuma kanaan duraa warri Affaarii fi Amaaraa waliin baafatanii Oromoota Walloo irra lolabanii ni jirutu dhaga'ama. Waan kanan sirraa odeeffannoo Oromoo dhageessisuu si bilbilee mee maal keessa jirtu? Jiru baay'ee rakkisaadha. Doorsiisaanis baay'atee jira. Sadii malee hojjettoota mootummaa fi barattoota mana barumsaa idaarsuun ni mul'ata. Mee kun haala kam keessatti eenyu ka gabbaasu maal jedhanii baasu?
mootummaa Oromootiin mootummaan kun waan gaarii fi hojjetaa mootummaa kana deeggaraadha ni baasa. Baateedha moo kamiseedha moo haxaa'eedha moo eessamma kan amma arra gabbaasan? Har'a magaalaa Baateetti. Yoo isaan gabbaasan maal jedhan amma hojjetoonni mootummaas haa ta'u barattoonni yeroo gadi ba'an warra kanaan? Silaa kan diddaa agarsiisnuma jira inni galma sossobeetu silaa booda akka erga saree boodaatiin dura dibanaa fuudhan kan akka sodaatus biyya garuu haa malee akka isaan fudhan namni baay'ee dhaadannoo dhageessee hin jiru. Hayyee. Bakkuma takkaa walitti qabanii namoonni baay'ee nu dhufeera jechuudha kanaaf siyaasa argatan qaban jedhee yaadu. Naannoo Amaaraa kana keessa jibbamuu isaaniitiin kan ka'e finxaaleeyyii naannoo Amaaraa kun baay'ee waan isaan jibbanii jedhaniif Oromoon wallo akka Oromoo Oromiyaa irratti sobaan hiriira baasan san faana jira jedhanii kan beeksisuu fadhanii. Egaa warri kun tokko sirnuma mootummaa kooneffataa Impaayera Itoophiyaa san sirna nafxanyaa lafa qabsiisuuf deemu sirna kana keessatti ammoo fayyadamaan beekamaadha ilmaanuma Abashaati Amaaruma. Mee isaanii fi mootummaa bilchiginnaa kana gidduutti maaltu dhalannaaniti warri suni warra bilchiginnaa kanarraa fedhii dhaban warri Amaaraa jechuu kiyya? Isaan fedhii isaa daangaa qabu beekaa wanta baay'ee irratti kootii baay'isan keenyaan beekanii akka agartu kan baay'ee waan tarkaafii fedhii isaaniitii fi haala siyaasaa jiru wajjin barsiisee kan mootummaan Abiy Tigraay irraa fudhatan Oromoo warra kun irratti akka fudhatuu fi waan baay'ee irratti isaan ajajiisa barbaadanii immoo Oromoo wajjin diinummaa kana caalaa uumuudhaaf fadhanii isa akka feestaalitti itti fayyadamuu fedhan yeroo baay'ee ta'a. Kanaaf kan kun ta'aa jiru jedhee yaadame akka kiyyatti. Egaati warri kun akkuma tette fedhiin isaanii daangaa hin qabu Oromoo walloo guutuutti walloodha buqqifna jedhanis dhaadataa turan laftiyyuu keessan as miti Wallaggaa Galaalleen siniin jechaa turanii sanis milkeessuu fi warra Affaarii fi warra hidhattoota Amaaraa kanaan lolli sin irratti yeroo garaagaraa banamaadha ture inni sun amma attam jira odeeffannoo fageenya irratti yoo qabaatan lolli Sudaanii fi mootummaa Koloneel Abiy gidduutti deemaa jiru sunoo maal fakkaatti sanarraalleen waan quba qabdu yoo qabaatte. Oromoo wallo sun Wallaggaadhaan dhuftanii biyya keenya Oromicha bara adda bilisummaa Oromootti humnaan sin barsiise malee sin Amaaraa min jedhanii amma garuu humnaan cabsuuf gara afaan kanaan baay'ee yaadu isa kana immoo gama isaaniitiin immoo siyaasaan gara dawee kana fa'aa humnaan nima carraaquu sunis baay'ee milkeesse garuu karaa siyaasaatiin baay'ee nu cabsuu fedhan Oromoonni Oromiyaa keessa jiru kun baay'een isaanii immoo silaa gara miidiyaa adda addaatiin gargaarsa waan hin arganneef gara meeshaatiin waan dhibanaan jiruuf akkasiin nu cabsuu fedhanii gara Sudaan kanaaf immoo Sudaan lafichi lafa keenya jedhanii amanuu yeroo sirni cunqursaa miiltore san lafa walitti waawaallee qabnaa lafi sun lafa keenya jedhanii akkasii jira ammas lolliin nima jira. Egaa qabxii tokko kaafte amma dhugaadha Oromoonni Walloo fi Oromoonni Matakkal Oromoota kaanirraa addatti gargaarsa barbaadu Oromoota raayyaa ammoo ugguranii yookaan ukkaamsanii dhayyuu jiranii haa ta'uti mee Oromoon Oromiyaa keessa jiru isinirra wayyaa qaba attamitti sagalee isiniif haa ta'u ammoo attamittillee isiniif adirmatu maal dhaamta Oromoofi? Bishaan namni sagaleedhaan namaaf ta'u irra caalaa akka waraana bilisummaa Oromoo namni lubbuudhaaf namaa kennu bosona lixaa namaa dubbachuu kana garuu baay'ee hin beekne. Walirratti ol oofuu wal cabsuu kun shanee kun maradanii gargar wal firuurra akka Oromoo tokko ta'e Oromiyaa keessa Oromiyaa jabaatennaan yeroo sarrakkoon Oromoo walloonuma dhaabbata. Oromoon Oromiyaa jabaachuu qaba. Jabaatee qabsoo isaatiif naan tokkummaa qabaannaan sirnaa fi seeraan wal bulchinaan waraana bilisummaa Oromoo jalatti hiriiree mirga abbaa biyyummaa Oromoo